manire kaeni radidicha takarfasa dinnicha takeni ragubisa akka killen sarfasa jolle biya koti ya jolle biya koti hundum tu hado koti ani malango dere malango chudi dere man kenya hol kare man kenya hol kare tabba gudda amale oromon biya digare biya ijara male man kenya hol kare tabba gudda amale oromon biya dige biya ijare male Yajolle biya koti kundum tuado koti Tangaring garasire norang garani desa ayo mangaraire anachalu hundesa Nanjore ka fumadina kore ka Nanjore ka fumadina kore ka Yajolle biya koti gundum tunado koti Amadeko amaliti ya shebongo raudatu arbichingi kittinale Akkamir rafne bulla fundurano to egnu dinni boro dangale Akkamir rafne bulla nu to jalala jenna dinni ammas nunchisne kunome sogale rasasa nu watale Akkamir rafne bulla nu to ifama jenna kuno dinni nunchisne kuno me sogale rasasa nu watale Amaleko amaliti ya shebongo raudatu arbichingi kittinale Akkamir rafne bulla fundurano to egnu dinni boro dangale Akkamir rafne bulla nu to jalala jenna dinni ammas nunchisne kuno me sogale rasasa nu watale Akkamir rafne bulla dinni sila nunchisne kuno chinak sagale rasasa nu watale Nurrado wiya lamma Nurrado wiya abiy nurrado waya biya yoka kerotaniya Akka fuune hordoftoota keenyaa fi daawwattoota keenya kan biyya keessaa biyya alaa teessanii nu daawwachaa jirtan kun Caayaa Miidiyaa Neetworkiidha. Sagantaa keessummaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaan keessummaa keenya guyyaa har'aa keessummaa keenya Faamii Muusaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Faamii Muusaa hayyuu nama yeroo ammaa tanaatti nama cimaa Oromoon qabdu keessaa nama tokko nama qaadhimummaa PhD dhaaf dhiyaachuu deemu jechuudha waggaatti aanu yookaan kan hojjechuu deemu jechuudha. Mee wal barnootaaf garuma isaatti isin dabarsa. Faamii daawwattoota keenya wal baradhume. Hayyee maamii keenya dura irratti waltajjii teetan irratti naaf eertee yaada gara hawaasa biyyaatiin akkaan geeddu haala namjeessuu keetiif ulfaadhuun siin jaa. Kallattumaan gara gaafii teetitti yeroon dabru maqaan kiyya Faamii Muusaatiin jaama. Harargee ba'aa Harmaayattiin dhaladhee akkuma reefu tuttuquuf yaaltetti
addunyaa barnootaa tana keessa gaa yeroo dheertuuf hin jira. Digrii duraa Yuunivarsiitii Adaamaattiin barnoota Civic and Ethics jedhamuun eebbifame. Achiin gara digrii lammaffaatti galee Yuunivarsiitii Finfinneettiin seenee barnoota International Relation jedhamuun maasterii jalqabaa hojjedhee amma barnoota Conflict Resolution jedhamu Yuunivarsiitii Finfinnee achumatti maasterii lammaffaa kan biraa barachaa jira jechuudha. Ayyee faamii keenya ammaafuu position ammarra jirtu. Hojiin itti jiru gaggeessaadha. Amma instituutiona barnootaa tokko keessa akka gaggeessaa ta'eetiin tajaajilaa jira jechuudha. Ayyee galatoomi faamii keenya gamanumaa gama gaafii xiyyaattiin dabraa. Gaafiin xiyya jalqabni eega mootummaan Oromoo kun Yohaanis Abiyyi Ahmad aangoo qabatee nageenyi garagaraa iddoo garagaraatti boora'aa ture. Kanaaf isa dura wal qabsiistee mee haala biyya keenya keessa mul'atu irraa waan si fakkaatu nuuf ibsi. Ayyee galatoomii hanga akkaan hubadhutti gaafii teetanarratti gaafiin teetuun xiqqoo sirreessuu barbaaddi. Eega mootummaan Abiyyi Ahmadiin durfamu gara taayitaa dhufe biyya teenya jeequmsa keessa jirtu hajoo kun sirrii natti hin fakkaatu. Dogongora biyya teenya keessa jiru kanaaf yeroo dheeraa sababoota adda addaatu jira. Waldhabbiin amma uumame kun waldhabbii yeroo gabaabduu waggaa lameen dabre kan uumame miti. Yeroo dheeraa biyyummaan tunu seenaan irra guddaan seenaa waraanaati. Waraanaan beekamti. Waraana yeroo innu irra guddaa waraana waloo waraana keessaatiin beekamti. Sanumaatu daddabraa dhufee amma piik xarafarra ga'ee jechuudha. Xarafarra ga'ee haala amma arginu kan haala amma argaa jirru kun mul'achuutti jira jechuudha. Ayyee akkas jechuun gaafa isaan dhufanii aangoo tana qabatanirraa Yohaanis Oromoon biyya bulchuu ni danda'a. Hacaaluun Oromoon biyya jaara malee biyya diiguu jeerraa humni boodaa kan hin beekamne yookaan TPLFs ta'ee jechuun namoota naannoo garagaraarraa Oromiyaa buqqaasaa ture nageenya kana booreessaa ture. Humni nageenya eegsisuu Yasalama Ambaasaadder jedhamee hundeeffamee ture biyyattii keessatti jechuun nageenya eegsisuudha. Kunis sanbira dabree nageenyi haala biyyattii teenya keessa gaggeeffamurraa wanni mul'aturraa sanirraa si gaafachuu fedhetti. Laala akkamii amma waldhabbii fi jeequmsi amma jiru kun fedhii adda addaatu biyya teenya tana keessa jira. Conflict of interest jedhamu san jechuudha. Garee adda addaatu biyya teenya kana keessa jira. Gareen tun ideoloojii garagaraa qabatteeti fedhiisii kana galmaan geechuuf qabsooti. Gareen sirna sistema federaalizimii amma jiru kana itti fufsiisuu barbaadduutu jira biyya teenya keessatti. Akkasumas garee sistema amma jiru kana diiganii sistema biraa keessattuu sistemoota bara 1991 dura ture deebisanii haariyatti ristoor godhuu barbaadantu jira jechuudha. Akkaanan amma hubadhutti waldhabbiin irra biyya teenya keessatti uumama jirtu kun bu'uurri fi yaadota wal faalleessu lameen kana jeetiin fudhadha. Okay. Ayyemee haala biyya teenya keessatti deemaa jiru kana biyyoota biraatti wajjin wal fakkeenyaaf wal bira qabdee yoo ibsite mee akkamitti ibsita haala biyya teenya keessa jiru kana? Kallattiin gara gaafii teetii seenuu irratti xiqqoo yaada dabalataa kan gaafii reefuun tanaasa wajjin wal qabsiisee haasu. Garee lamaatu biyya teenya keessa jiraan jedhu. Gareen takka sirna amma garee status quo barbaadu regarding the state structure caaseeffama mootummaa amma jiru kanaan wal qabatee haaluma amma jiru kun akka itti fufu garee barbaaddutu jira. Gareen lamadammaas garee state structure bara 1991 dura ture barbaaddutu jira. Amma dhugaa biyya teenyaa kana wal qabsiifnee garee lameen tun dhugaa biyya teenyaa dhugaa biyyi tun keessa jiru kan wajjin moor wal simate jennee haadhaan. Biyyoonni addunyaarra jiran irra guddaan isaanii sistema yuunitariitti fayyadaman. Yuunitarii fayyadaman kun dhugaa namni hundi haaluu hin dandeenye. Biyyoonni federaalizimii fayyadamu lakkoofsaan 30 caalan. Garuu biyyi yuunitarii fayyadamtus ulaagaarra dhaabbattee yuunitarii san filattuutu jira. Biyyi federaalizimii fayyadamtus ulaagaarra dhaabbattee federaalizimii san fudhattuutu jira jechuudha. Amma haalli biyya teenya keessa jiru. Dhugaan biyya teenya sistema lameen kana keessaa kan wajjin wal simaa jennee ilaallu. Tokko biyyi takka federaalizimii filachuudhaaf kan dirqamtuuf ulaagaalee gurguddoo 3 kan dursa yoo qabaatti.
tokko biyyi san biyyoota yaada garagaraa yeroo jennu diversified ethnic group ta'uu danda'a, ilaalcha adda addaa qabaachuu ta'uu danda'a, sabaa fi sablammii adda addaa, amantii adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. Tokko yoo ulaagaa kana guuttu ta'e, qabaattu ta'e. Lammaffaa irratti lafa bal'aa yoo qabaattu taate. Huge territory or huge land mass ka jennuun kana jechuudha. Sadaffaa irratti maas dabalataan lakkoofsa uummataa guddaa ka qabaattu yoo ta'e, biyyi tun jaalattee osoo hin taane dirqamteeti sistema yookaan sirna federaalizimii kana fudhatti jechuudha. Unitariin ammaas biyyi takka unitariin buluudhaaf ulaagaa akkamii yoo qabaatte unitariin biyya saniif beesti tahee akka sistemaatti tajaajiluu danda'a kallattii iyyootti adeemu. Yoo biyyi takka saba tokko yookaan guddatu lama ka qabaattu taate, lakkoofsa uummataa xiqqaa ka qabaattu yoo taate, akkasumas lafti fi xiqqoo yoo taatu taate biyya tanaaf federaalizimiin kasaaradha. Biyya ulaagaan sittiime sadeen kana guutuuf unitariitu barbaachisaa jechuudha. Amma olluma keenya Jibuutii haa fudhannu. Jibuutiin irra kaatee unitarii or ji'oo federaalizimii itti yoo ni jijjiirra hayyaan taate sistema Jibuutii kana faayidaa tokko hin qabu, kasaara fidaa jechuudha. Kanaafuu amma reefu akkaan sittiimetti conflict of interest lamaatu jira, ideoloojii gurguddoo lamaatu biyya teenya tana hara jeequmsaa galchuu jira. Akkuma isin beekti warra unitarii barbaaduu fi warra federaalizimii barbaadutu jira. Amma yeroo ammaa kana babbareechaniiti unitarii jechuu kana qaanfatanii akkamiin jedhaa jiran jeete itnoo based federalizimii miti malee federalizimii biraa hafedhee waa ta'uu jechuu jira. Amma isaan kallattiidhaan kan akeekaa jiran ji'oo based federalizimiidha. Ji'oo based federalizimii fi unitariin garaagarummaa guddaa hin qabu. Waan akka garaagarummaa hin qabu jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Maaliif maquma malee bara dargiitu yeroo dargiin biyya hoogganaa ture ji'oo based federalizimiitu ture jechuu ni dandeenya. Dhumarratti inumaa fufaatii isaatiif yeroo waggaan sadi isaan hafu dargiin maal godhe 5 autonomous region hayyamee jechuudha. 5 autonomous region kun akka if bulchan godhee jechuudha. Bakka qabsoon itti gaggeeffamaa ture jechuudha. Kanaafuu akkuma reeffatti himetti yaadonni gurguddoon lameen kun har'a Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsaaf sababa bu'uuraa, waliigaluu dhabuuf sababa bu'uuraa tahee jeetiin fudhadha. Ayyee saniifuu biyya teenyaaf ati akkama yaada keetitti federaalizimiin dhugaa san ni jira jettamoo hin jiru jettamee lamaanuu amma yaadni lamaan biyya teenya keessa jiru kun lamaan mee maaltu irra furmaata ta'a biyya teenyaaf furmaanni maal jettee yaadda? Ani hin jiru jeetiin fudhadha. Silaa jiraate silaa ha jiraatu ta'e wareegama guddaa sanii fi qabsoo bara dheeraa hundi barbaachisu ture. Maaltu ture? Textual recognized federalizimii ta'eetu biyya teenya keessa ture. Heera mootummaa irratti barraa'ee jira. Haala akka malee nama hawwatuun. Garuu lafarra yeroo gabbuutu hin agartu federalizimii heera mootummaa irra barraa'ee jiru san jechuudha. Kanaaf federalizimiin heera mootummaa irratti barraa'ee lafa qabatee jiru kun lafarra nu bu'ee dimokiraasiidhaan deeggaramee dimokiraasiidhaan utubamee hojiirra nu haa oolu jechuu fi uummanni biyya tanaa kallattii garaagaraatiin qabsoo gaggeessaa ture. Qabsoon isaanii sanis baroota dhugoomee mootummaa abbaa irree biyya tana waggoota 27 bulchaa ture ofirraa funqolchuu danda'aniiti jiranii jechuudha. Sirri gara gaafii xiyya lammaffaatti deemuudhaaf biyyi teenya akka biyyoota biraatti hojii wal bira qabsiistee ibsitu mee akkamitti ibsite? Biyya teenya tana waldhabbii har'aa tanaaf maammee waldhabbii har'a biyya teenya keessa mul'atu tanaaf haalli uumama siistuu gaandisaadha. Biyyi haruma lamaan uumamti biyyi takka ummatumaatu walitti dhufee fedhii isaatiin biyya waloo takka haa ijaarrannu jee biyya waloo takka ijaarratee baha. Lamada qaama wayii qaama jabaan tokko hundaa'eeti qaamni san bifa weeraraatiinis ta'ee bifa nagayaatiin dhufee biyya takka tokkomsee biyya takka uumaa jechuudha. Amma Itoophiyaan tun jalqaba jaarraa 20ffaa irratti kan uumamte bifa mooderni ta'e jechuudha. Bifa mooderni ta'e kanaan kan uumamte at the beginning of 20th century irratti Minilik jalatti jechuudha. Minilik kun gaafa biyya tana uumu karaa lamaan peaceful submission and forceful subjection jedhanii warra
mootummoota karaa nagayaatiin isa qeebalanii isa gabbaruudhaaf hayyamoo ta'an osoo waraanatti hin labsin fuudhe. Lakki warra jedhee isa dura dhaabbate immoo humna waraanaa yeroo san qabu fayyadameeti humnaan biyya tana akka uumamtu godhee jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf Guraagee Islaamaa fudhachuu dandeenya. Yeroo sanitti Hassan Jaamoo nama jaaruu tokkonaa ture. Akkasumatti illee Tehee Calankootii fi Tehee Aanooleetis fudhachuu dandeenya jechuudha. Akka humna fayyadame kun seenaa agarsiisan keessaa kan bu'uuraati. Kanaafuu haalummaan biyya teenyatti uumamtee ganama duraarra rakkoo qaba. Rakkoon san sila adeemsa keessa kan furamu mootummoonni dhufaa dabraan dhufan hundi carraa sanitti osoo hin fayyadamin fedhii isaanii tiifachuu qofarratti maanzaraa isaan kaayyatan maanzaraa fedhii isaanii agarsiiftu qofa waan tureef wallabbii irraa kanaaf sababa ta'an. Amma Ameerikaa fudhannu. Ameerikaa yeroo inni USA jechuudha. USA'n nageenya tasgabbaawaa nageenya keessoo tasgabbaawaa amma qabdu kana argachuu kan dandeesseen isteetiin har'a USA jala jiran kun fedhii isaaniitiin mariidhaan walitti dhufanii biyya jadduu irraa agarru kan ijaarrachuu dandeenye jechuudha. Daangaa murtaawaa qabatanii alaabaa isaanii qabatanii walitti dhufanii biyya takkittii jadduu irra qaban kan ijaarratan. Silaa biyyi teenyaaf akkasitti assimilation from below fedhii irratti hundaa'een kan ijaaramtu taate rakkoon akkanaan ture. Mililik eega biyya uume booda ni turre yeroo muraasa booda ni ture. Intala isaa dhufe. Intalti isaa yeroo muraasa hoggantee Tafarii Mokonnin gara taayitaa dhufe bara 1930 achi hanga bara 1974 amata 44 guutuu itti fayyadamuu hin dandeenye. Qaamni miidhamu ni jira ture. Qaamni fayyadamuuf ni jira ture. Iddoo qaamni miidhamu jirutti immoo tasgabbii waaraa argachuun hin danda'amu. Dargiitu dhufe. Amata 17 waggaa 17 bulche bara 1974 irraa hanga 91 jechuudha. Innis carraa sanatti fayyadamuu hin dandeenye. Kanaaf dargii boodaas PRDF yeroo taayitaa qabatu amata 27 West godhee jechuun ni dandeessa. West godhee carraa harkatanii fayyadamuu hin dandeenye. Ammaas abdiin amma jiru kun dhugaa biyya tanaa sirriitti xiinxallee fageessinee dongorree qollee eega hubanne booda carraa tanaaf fayyadamnee sistama amma jiru kana dhugoomsinee dimokiraataayiz goonee yoo kan deemne taate carraan biyyoota biraa qunname sababni nun qunnamneef tokkollee hin jiru. Carraan Yugoslaaviyaa qunname sababni hireen Yugoslaaviyaa gara biyya teenyaa sababni hin dhufneef hin jiru. Siiriyaa, Yemen biyyoota baafagoo hedduu fudhachuu dandeenya. Kanaafuu biyyoota biraatii hojii wal qabsiifnee halaallu taate seenaa jechuun waan dabre barattee jireenya kee fuulduraatti himaamuuf miti. Seenaa dabre san hattiin fayyadamin mootileen amma dura turan hoggansi amma dura ture san hattiin fayyadamin yoo hatti fayyadamnee amma dafnee jechuun osoo nutti hin dhiin dafnee itti fayyadamnu taane ta'e tarii hiree bareedduun fuuldurri bareedaan nu qunnamuu danda'a jeetiin fudhadhaa jechuudha. Yoon ta'e immoo addunyaa biraa qunnamuu nu oolu. Abshir xiqqasheef duubaan si deebisaa Minilik gaafa nifi Calanqoo fi Hassan Guraagee cabsuu fi Calanqoo cabsu san Oromoon tun sila wal quba qabaatee yookaan tokko taate hin cabsu mootummaa impeerara Minilik kana jechuudha. Oromoon cabxeen beektu seenaa keessatti kophaatti osoo waliin dhageen Oromoo walirra duuluudhaan cabti malee waan jiruutu jira. Mee kana akkamitti ibsite? Dhuguma agarra. Amma addunyaa kanarratti uummanni hanga Oromoo jabaan jiru. Keessattuu baha Afrikaa kana yoo xiinxallee ilaallu taate influensii Oromoo jala uummanni hin galiin hin turre. Influensii Oromoo jala yeroo hin jiru hin cunqursitu. Oromoon nama hin cunqursitu. Bara uummanni waraana irratti nama booji'e. Mana galfatee ilma godhatu Oromoo malee addunyaa irra hin jiru. Bara dheeraaf yeroo dheertuuf jechuudha. Oromoon gaafa tokkummaa qabdu, gaafa sirna gadaatiin hoogganamtu, gaafa bulchiinsa waloo tokkoon hoogganamtu, kallattii garaagaraatiin namni Oromoo tuttuqee ilaalee hin jiru. Garuu gaafa sanitti nam tokkoof hin milkooyin. Namni tokkotti milkaa'ee fedhii isaanii galmaan hin gahan.
Garuu Oromoon kakuftee diina jalatti boquu gaccabsite eega mana sii keessatti adda qoodamte boota. Eega monarkel sistamiin mana Oromoo keessatti dhalachuu jalqabe. Eega bulchiinsa centralized ta'e bulchiinsa giddu galeessaa tokko dhabde booda Oromoon kan gaaga'amaaf saaxilamte. Fakkeenyaaf naannoo Kibee kanatti mootummaan shan ni dhaabbate. Mootummaan shanan kun mootummaa Oromoo kabiraatii wajjin wal quban qabu ture. Naannoo gara lixa Oromiyaa kana naannoo gara Qeellam kanatti mootummaa lamaatu hundaa'e. Leeqaa Qeellam inda leeqaa Naqamte kajaaniin. Isaan kunis naannoo sana hoogganachuu malee Oromoon biraa maal keessa jirti, gammachuu keessa jirti, moggadoo jala jirti jedhanii wanti ilaalanii turre jechuudha. Hara bahaa kana yoo dhufteef naannoo bahaa kanatti sirna gadaa Raabaadorii jedhamu kanaan naannoo bahaa kanatti Oromoon baatuun if hoogganaa turte malee Oromoon biraa haala akkam keessa akka turte quban qabdu ture. Dhugaan jiru naannoo Arsiittis kanuma bakka biraattis kanuma jechuudha. Kanaafuu Oromoon akka sibiilaa jabaattu kan akka malatti gaagaamii guddaa saaxilamte eega tokkummaa itittuu jabduu akka sibiilaa san dhabde boodaa jechuudha. Ayyee mee gaafii itti aanutti si dabarsaa gaafiin itti aantu haala kanaan biitii teenya mee garam deemaa jirti? Mee dhugumaan sirna nafxanyaatiin hoogganamaa jirti moo sirna nafxanyaa jala kuftee jirti biitii teenyatu? Gaafiin xiqqoo ni jabaatti. Akkaan hubadhutti amma dhibbarraa dhibbatti murteessuu bira waan geenye natti hin fakkaatu. Garuu wanti akkas nama shakkisiisu garaagaraatis mul'achuu jira akkuma waliin argaa jirrutti. Deebitee sirna san jalatti Oromoon sirna nafxanyaa san jalatti kuftee sirna nafxanyaatiin ni bultii gaafii jettee yookaan irra bareedaadha. Akkasumatti yaalame wanti kun baroota dheeraaf yaalame. Oromoon sirna kana jibbitee gara qabsootti deebite bara 1970moota keessa. Baroota 1970 san uummanni Oromoo akkam ture gaafii jettu alaallu. Yeroo sanitti uummanni Oromoo sadarkaa eenyummaa isaa lagatu bira ga'ee ture. Kaan amantii hordofuun if yaamaa, kaan lagasaatiin if yaamaa, eenyummaan Oromoo jedhamtu yerootti baduu bira geesse ture jechuudha bara 1970. Gaafa sanii jalqabeeti Oromoon wareegama haadhaa gurguddaa kafalee qabsoo yeroo dheertuu gurguddoo gaggeessee sadarkaa irra jiru tanarra gahe. Kanaafuu wanti bara Oromoon eenyummaatiin beekne sanuu milkaa'uu hin danda'in bara kana ni milkooytiin abjuudha natti fakkaata jechuudha. Qaamni haalu jiraachuu danda'a. Namni hawwii akkasii qabu jiraachuu danda'a. Garuu abjuu ta'ee hafu natti fakkaata jechuudha. Mee qabsoon ilmaan Oromoo biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessa gootu Oromoon tun biyya Itoophiyaa tanaaf maali? Akkamitti ibsitame? Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtu tanaaf utubaadha. Piilar. Namni tokko utubaa malee dhaabbachuu hin danda'u. Oromoon muufattee Itoophiyaan jiraachuu hin dandeessu. Oromoo nagee tasgabbii harkatteetu Itoophiyaa jiraachisuu danda'a. Kanaafuu Oromoon biyya tanaaf utubaa waan taateef manni utubaa malee dhaabbachuu waan hin dandeenyeef namni mana keessatti utubaa if jalatti tuttuqu mana sanni barbaade Firraddiise jedhe. Ifuma firraddiigaa jechuudha. Ayyee akkasiiti. Mee gaafii itti aanutti si dabarsa. Gaafiin itti aantu qabsoon Jawaar Mohaammed godhaa ture. Fi amma yoo wal bira qabne mee akkamitti ibsita? Mee ifa naa godhe irra deebi'i. Gaafii qabsoo Jawaar Mohaammed godhaa ture waggaa lamaan kana dura yookaanis 2014 irraa eegalee qabsoon Jawaar Mohaammed godhaa ture amma qabamee hidhaa jiraachuu isaatiin wal bira qabdee yoo ilaaltu amma banaatusti mul'ata moo mee akkamitti deemuu qabdi jettee yaadda qabsoon ture? Qabsoon baabura jechuun fudhata. Baabura deemu. Baabura deemu kana namni adda addaa seenee keessatti imaltaa'uu danda'a. Kanaafuu shofeerritti wal jijjiiruu danda'a.
imaltoonni itti wal jijjiiruu danda'anii hanga akeekaa fi hawwiin jirutti baaburri deemu amna isaan fudhatu jechuudha. Saniifuu qabsoon Oromoo tun bifa inni keessa jiraachuu baate namni shufeerri wal jijjiiramus qabsoon ittuma fufti jechuudha. Hayyee mee gama dhumaatti si geessutti jira faamii keenya isaanis deemaa jirti. Mee dhumarratti yaada qabdu ati ilmaan Oromootiif dhaamsa ilmaan Oromootiif qabdu dhaammadhu mee dhumarratti yaada yoo qabaatti. Hayyee ammallee irra deebi'ee ulfaadhuun siin jaamamee keenya ani dhaamsiniin dhaammachuu barbaadu Oromoo biyya keessa jirus ta'ee biyya alaa jiru hundaaf dhaamsiniin an qabu waan gaarii toltuu bareedaa argachuu kan dandeenyu yoo tokkummaan Oromoo jiraatte tokkummaan Oromoo uummanni akka balaatti akka sodaatti fudhatuus dogongoraa jira jeetii yaada. Tokkummaan Oromoo tokkummaa biyya tanaati. Oromoo yoo tokkoomtee, Oromoo yoo tasgabbooytee, Oromoo yoo nagee argatte biyyi teenya nagee argachuu dandeessi. Kanaafuu ifiifis namaafis akka tolutti nuufis Oromaafis akka tolutti kallattii jiru hundaan Oromoon tokkummaa teenya jabeeffannee fedhii teenya ta'uun san galmaan geechuudhaaf haa qabsoofnu jechuudha. Hayyee gabanumaa yeroo ta'e aarsaa gootee sagantaa teenyarra nu dhiyaachuu keetiif faamii hedduu galatoomisii jenna. Daawwattoota keenya keessummaa keenya qabannee isinii dhiyaanne sagantaan keenya guyyaa irraa asumarratti goolabna sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan nu tura. Nagayaan jiraadha. Nagayeetti faamii. Thank you.